السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مالي ويا كويتوتا داوتوتا وردفتوتا كيا يا سنين جدي بكناكا تاني كلا جاينا لكيا سنين جلا سينا ونبنتي سنو أناكفو سنجلا ننشو لما تقدرتي يجون كسنين أولو ada marka di gize makkusan mo di sinitti maksuin dan ini soal misalnya sagalinis namis na berjalan tapi marka di kota nakasti marka gafa winan dalagi makkusan wan na fesi sefi di kota kamar ke kasati kilolali ya jutin jara زيتون وبطي في بربريكنا بيغلاتي في بربري مالك أنا فارفك أو مالك أنا تقول إني أول دارة أنا بس بربري ما هو مديمة تواتو برتمبو مسلم جلا أسينا مسلات اللين كوا marketiya dikishwara dikko takkamuna michaafisin kenne agumatan maliko dalage bakka lamatin koode namichaafisin kenne mashallah inna tanisaille anille akasitin ashana san marka silaga namanya tanamni anamo markanya malakon koode ashana eti garuna kapsne eti zakado belawni bole ولك شو رواني كاتوان دايما نحكي وما نكوب سنين ساعتك كلامك كسودا وبايين بلاي برواني كان دلقي إنك كم كاتين بلي نكتين سودا كم سنتين بلا ولا ودا واحد نكري في بكسنا فادي كسنتين كان بايين ما شاء الله أنا بدأ أقول هنجرة سبحان الحمد لله هنجرة كانت كذا صارا مركها والله مركبة يبغيها أنا من في زبادي كذا فيديو جعفرية في دلك اللالة والله كجابات الدنيا على الكافة كرايو جلدن تنا مركايو مركايو تجارة عليه اللالة إنها كله سلبنا كوا نقول كوا يبغى كمان كنا كنا كذا كذا يجيها أنتم عندك كنا عنا alhamdulillah dimarakan semua kau umanya nikah dekat dikko kama dikko nya taniti dikir fatani budalnya tani on ditinggal fanne bari hin kabu kamu mata be fatke dewana lewat dulu masalah terwujud tindra tinggal ta tiara tengah-tengah kusbara مركبة صلاة الماما أنا قلت لك أن خمسين يقول أنت فشالة زادي رابع فكهو زادي يروح سبوا على اللوان تيجي زيتك زين لكن لو بيلف بتشوف دندو ممكن تيجي عندنا كفار الواقع مشان تجرا وما أنا أقصد إيه مركرت صلاتنا سلامة من مركرت صلاتنا قال ما ركون وما بعدي نابت جران ساكي ولا يجونا صلاة اللي في توجهه ما شاء الله صلاة أمباني واردة Kiara betul ya kalau kamu karena sudah si dapat kasih itu ya masya Allah membuat sama menjadi keluarga itu ya masya Allah yang
Tuma dalagee tuma bishaan xiqqishoodhaan dalagee namichillee hin argee nama nyaata kennaa marqa jedhamu illee akka namni biratti marqa kennaa hin beekanii yoo geessite naa kennuu na laalaa naan jedhe jechuudha isaallee xiqqoo keessa beeksisni jedhaa namoota akkuma seera shari'aatti si himaate lafeetiin haadha geeffatu akka seera shari'aatti namni tokko wanni ati irraa laallachuu qabdu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. والنترى للتشو قبضو أكم رسول ربي جل صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه جل لما نوكنا إلى رابر بعدا سنفاتو تشنججو ولما إيرا كبينيا قبدا بفا قبدا مالي قبدا ولما شريعة رسول ربي جل كان كفر رابر بعدا أخلاق قباجو دين قباجو لما كوالين ديمجو أن يوتكو دين هنكبوتي أنا أخلاق هنكباجو لا nama tokko khuluqa isaa fi akhlaaq isaati diin qabaachuu isaa yoo jaalatte san filadhu santu sii taha jechuudha. Isa Maammadoo mataa farrazee gartee mataa kan marga bonaa godhe kana gartee yookaan marga gannaa godhe kana sun isiin ta'u jechuudha. Innis gartee si taazabuu danda'ani gaafa tokko. Asuma irratti hundi isaaniitu gartee waan asirraa fudhata. Isaan si janajjanan kun hundi isaaniitu gartee warra yaada sirraa fudhataa jedhani baratu hin beektu malee takki waraabanii of bira si kaa'uudhaan takki amala kee hunda gartee barachuu danda'an. Jarri kun hundi gaafa wal baranii jedhan fakkeenyaaf anillee bara hundi isaaniitu gartee suuraa kee of biraa qabaachuu danda'an. Gaafa tokkotti heerumtee tokko suuraa kee ol si darbuu danda'a waan ta'eef. Dhalaan akkuma zamana kanatti argaa jirtu tokko jaalattee amma dhiyoo tana waan si ajaa'ibu keessa ittiin takka isin dura sooshaal miidiyaa tokkokkee kanarra olii gadi fiidu. Tokko caakkama keessa magaalarraa guyyaa jahamu guyyaa sadii kun urga bahee maqaa keetiin uffannisuuf deemaa natti heerume. Ijoolleen marti ati maalirra jirta itti heerume jedhanii mucaan sun kadu illee agarre kun isin deemtee nama biraatti itti heerumte jechuudha. Wanni qilleensatti uf baasuun dubartiin takka qilleensatti uf kennuun kabaja isiitiif hin ta'u jechuudha. Heerumtullee dho'isamaan agartee isuma tokkocha dhiirris nama taazzaba waan ta'eef akkasitti hubadhu maayilooviitiin. Akkasitti kanaaf ammoo janajjanaan haraama kan janajjanaan waliinuu beeynaa miti janajjanaan haraama. Lubbuutii yaa qalbii yaa ruuhii jechuun kun akkas hin dayne jechuun kun haraama. Akkas. Jechuun kaa janajjananiitu maan keessa baafatanii mustaasa yoo akka isaat ani namoota kanneen keessa tokko si abaaranii. Seera shari'aatii miti seera shari'aa keessa hin jiru. Abaarsi ittiin qabatu maali si abaaraa miti waa gartee deeyni wayii sirraa qabaa si abaaraa miti. Kolkolloon kun. Kanaaf ati ammoo janajjanaan sirrii miti. Jecha dubartii waa afuriin fuudhamti. Dhiirri waa afur kana irra barbaadu. Dhiirri silaa ammaa gartanii haadha hin laalu, mallaqa qabdaa, umrii isii hin gaafatu, mana qabdaa kana qofatti hirmaata jechuudha malee mee dhiirri gartanii haadha isii ilaalee gosa isii ilaalee fuudhe tokkochi fidame hin jiru jechuudha. Abadan bifuma isii ilaalee mallaqa qabaachuu wama kan irraa barbaada dhiirri malee zamana kana namnummaan kamuu gartee gaafa inni kaayoon isaa gartee fuulduratti kaa si darbuu sharra si darbuu barbaada waan ta'eef. Atammoo gartee dhiira janaajjantee rabbiin duraan waan bakka ati heerumtu hunda rabbiin si qopheessee jira riskite garuu janaajjanaadhaan wani dhufu hin jiru. Gaafa janaajjantee faggaame lubbuu kennitee fi waan qabdu kennitee tarii gartee sharraa si darbuudha. Nasiiba hiree rabbii gartee mukkoradhu malee janaajjanaan haraama walumaa galatti dhiira kee sagalee kee dhageessuun dhiirri gartee kabaja sii qabu warra keetii dhaqee silaalee waa hedduu waan amma isin jedhe kana sirraa jaalatee akkasii fuudha malee janaajjanaadhaan gartee bultiin ijaaramtu waan galma geettumatti hin fakkaane nafi garuu akkasii inshaallah. Ayya kan biraatti fufa. Baafii takkatti wayii mustaasa dhiifa. Miftaa. Ayya gabaabsadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mastawaa shaadha. Mastawaa. Takka dhaamata. Washan. Ayya geef alaikum salam miftaa. Geefan maayiloobi. Maayiloobi haadha janaajjana geefan. Assalamu alaikum. Taasii yoo salaataa fi dhufanii. Itti fufika. Ni tori. Yoo salaataa fi dhufanii. Miftaa naa obsa lafee. Ayya. Suura Qur'aanaa tokko qara'aa jiraatanii suura Qur'aanaa kana keessa gaafii takkaaf lama yoo hir'isan suura kana keessa jechuudha addunyaa kana hundattuu socho'aa jedhan dhugaadha moo soba. Kuni soba baletitii kuni soba salaata keessa osoo Qur'aana qaraataa jirtu yoo Qur'aanni si takka aayaa takka qaraatee takka si dhibdee takka achumatti dhaabde takka ammoo aayaa biraatti deemtee suuraa biraatti tarkaanfatta jechuudha. Malee aayaa takka achitti dhaabde maali Qur'aana qara'uun salaata keessa sunnaadha leessi biwaajib.
quraana faatihaa qofa qaraatee yoo jilba qabaate salaanni teessuun sahiha jechuudha. Akkasii hafaate. Ayyeen shallosta. Okay, galatooma gaafii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheegi. Gaafii guyyaa biraa nu gaafadhu inshallah my love itin. Hayya nagaha wa alaikum salam. Hayya. Qalladda jette. Isin achi jana jirti fakkaatu. Miftaa itti fuufeeti. Miftaa Ibrahim. Akkam sheegi nagaa fayyaadha. Sagalee torkaa bahe fakkaatu. Ana misilatti ustaaza na biraatti taasaa jira. Hayya inshallah okay. Sheegi gaafiin qaba gaafii inshallah warabbi fedhe gaafii lamman takkan qaba. Hayya. Inna gaamami. Gaafii beektan naannoo itti jirrutti ijoollee kiristaanaas ni jiranii hedduu waraqatti wal qabaa ollaa garuu wagga jarri dubbii dheeressee numa dhiibnaa bira dhaabbannaa itti sheekin. Hayya. Gaafii haala nama barbaachisu maqaan rasuulaa meeqa jedhanii sadi deebisee fi lama dadhabe lama garuu waan hin taate hin beekne dhiifama wajjin lamma sadisutti naa guuttan jechuun barbaade. Maqaan rasuula sallallahu alaihi wasallam bakka afuritti dubbatame jechuudha. Ahmad Muhammad bakka sadiinatti fakkaata. Akkasi. Yaani maqaan rasuulaa walumaa galatti shanii miire. لا أفوري من فكات الله أعلم أنا أفوري ما قرأت القرآن كيف تبي كانت فكات كم كيسان سيه من كبيرة كاتي ولا شاني سون كم لا غافي أنا غافي محمدي في أحمدي تسمى بيكا غرو مكاسا كاني غابا قاسمي سي دعين ترى دراني غرو مكار رسول الله كشان جتو دراني أبل قاسم القرآن كيف سجرا رأي أبل قاسم القرآن كيف سجرا تفكات أمو لا القرآن كيف سنجر القرآن كيف سنجر يعني القرآن كيف سنجر suni kun yaa jedhama ka suni kun yaa jedhama bar waan itti moggaafame jechuudha. Abal Qaasim kun yaa jechuudha. Ilmi Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam argate awwalatti Ibraahimii jechuu yoo gartee gara abbaa wannaatiitti deebine abbaa waamutti ilmaa waamutti yoo ka deebinu taate ilmi isaan argatan gartanii Ibraahimii jalqabatti. Abal Qaasim jechuun kun yaadha. Akkasi. Tayyib sheeki gaafiin bira bare Hedduu waa'ee masaanuuti gaafa kun silaa dhalaa gaafachuu ture laakiin faayidaa masaanuu maal fakkeenyaaf afur fuuchuun lama fuuchuun sadii fuuchuun sun nama waajiba immoo yoo dhiisanis rakkoo inni qabu maali yoo fudhanne waan inni namaa godhu maali. Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Maal jetta ye? Maal jette Miftah? Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jaarti. Waalaikum salam Ustaz Abu Yahya. Wal qabat dhaabadha bo. Shiraar wali. Wali tasgabbaa yafachu. Wanta gartee isaan wayita awwalaatu seentee wannaan jedhe. Ajaa'iba qabda buumeettii yaa kima dadhabsii ta'e. Yeroo awwalaatu seentee dubbat isin dubbat. Isin dubbattanii jennaan dubbatanii. Ustaaza lambaasina salaatee deebi'a. Wannan sagalee baafannoo sagalee baafannoo. Ustaz Sheikh Shamsuddin. Akkasitti. Sumayyaan bara qulfiidha beektanii. Laala hafuura kutuu wayyaa godha laala an takkatti dubbadhee jennaan ciccite jechuun bishaan dhooydee mitiire nama bishaan wanna naannoo isaa intala jechuun akkasi ka intala jechuun akkasi maaf cadhisa abbaa kiyya sheeka kiyya dubbisa osoo jette ima dandeetti. akkasi kanaaf inshallah Miftah yaani mu'addiba jechuun akkana jechuudha. Miftah yoo خلاص نعم إنه شو أنت قاعد تشجع جمالي تقول تجرا برا كشيرات سينا أفجع تسوق كل ما يرتك سباري بشار ردوك يا فجع فجع بس أيه Miftah لا أنا نديب دي نارب برغافة دي بس ما مالتو ما أعرف دي لا ما يوم بايد أي يعني وقت فكينا وقت ديرة كعبتيو. فائدة إيش سيموف ديما ديري وني قرتي دبرتي فودو مال فائدة في التعدد ديجا فائدة قرتي دبرتي لكهو بايسو مال توكو سيرة شريعة إسلاما كيسة توكو ديري فكينا دبرتي تكتا إسانجيني تجا
fakkeenya haaluma isiin xurii laguun gartee wayti isiin ulfa qabdu haa ta'u wayti isiin xurii laguu qabdu haa ta'uti ko obsuu hin dandeenyetu jira jechuudha. Hagatti ma isiin xurii laguu fixattu sanuu kan eenee jira. Kanaan wanni shari'aan gartee karaa gootee dhiirri gariin ka fedhii baay'atu jira waan taateef fuudhaa jettee shari'aan karaa gootee jechuudha sun takka. Daan gartee wanni isaan gartanii akka dhiirri gartee seera tokko keessatti dubartiin hin fuune lamaa sadii hin fuune wanni isaan dhogganiif maaliif dhiirri gartee namni islaamaa kun akka nuti haraama dalaynu kanatti deemanii haraama hin dalayne tafedha keessa gartanii waliin rafanii tafedha gartanii maaliif wannaa hin goone itti gadi baanii gartee waliin rafne jechaa fedhan isaan. Kanaafuu gartee rabbiin kennaa quraana keessatti matnaa wa thulaatha wa rubaa haga sadihii haga afurii haga gartanii lama fuudhaa jedhe. Yoo gartanii fi khiftu waahidatu yoo gartee nama hin dandeen takkatti nu singa hasaba fedhii isaati raqmaan isaa gartee fuudhuu yoo ka fedha qabaa taate fuudhuu danda'a raqmaan itti jiraatu akkas kanaaf gartanii sagalee qabatu seenaa sagalee qabatu Saya nanti kan memang kau ada sih kepada uga. Nah dia baru uga baru bakal gari itu baru uga sih. La. Sukmi syariah keessatti wanni itti godhuu qabdu yoo fuudha jaartii fuutee qabaatte awwala tokkoffaa jaartii fuudhuu irratti jaartii osoo qabdu fuudhuu irratti hayyama wanni ishee gaafatu tokkollee hin jiru. Dhageeffadhu tana sii himaati. Gaafni ati hayyama ishee gaafattu gaafa hintala tana jalqaba fuutu yoo gartanii gaafa ati nikaa si hidhattu san takka ammoo gaafa nikaa wal hidhattan nama keessatti waadaa seensiftee nama kanatti hin heeruma yoo inni sirratti hin fuudhu jedhee waadaa naa seene jettee hintalli gaafa san yoo shartii bulfatte situ waadaa diige eega isii waliin jiraatte booda irratti yoo fuute filannoo lama qabdi intalli tun jechuudha. Filannoo lamaan qabdu keessaa takka eega hireetii yaati fuute rabbitu gartee karaa godheetti jettee si wajjin jaalattee jiraachuu takka. Ammoo yoo ati waadaa san diigde na xalaaq yoo jette hin dandeetta gartee xalaaquu isilleen xalaaq atillee isilleen xalaaq asirra barbaaduu dandeetti atillee xalaaquu hin dandeetta seera shari'aan karaa godhe kun lamaan kanatti. Yoo ammoo gidduu keessan gartee gaafa wal hidhatan san murtiin kun yookaan ammoo gartanii shardiin kun hin jiraatin mariirra fidda yoo isin lakkeen walla argama sanuu jette kottee haadhaabdu malee deemi fuudhi. Hayyama isin gaafatin shartii miti. Maatii keetus hayyaman gaafatu jechuudha. Wallahi bokoytee haa duutu dhugama sitti mati. Kanaaf gartee akkasi. Yoo isin tuni ati ragbaan sitti jiraachuu qaba tokkoffaa. Fedhiin sitti jiraachuu qaba. Fedhii fuudhaa kana osoo qabdu ati gartee yoo isin kasi dhoogu taate mirga ittiin qabdu. Gaafni mirga ishii itti qabdu gaafa san qofa gaafa nama si dubbadhe san. Gaafa san hayyama ishii gaafatta habiibtii tiyya lubbuu tiyya jettee bira gatteetti hayyama gaafatta. Yoo ammoo shartii hin jiraatin jechuudha. Kik jettee qil jettee haa tartu malee dhiisii. Marii hin mari'attan gariin gartee maaf naaf nuta didduuja. Gariin ammoo eega isiin mari'attellee eega fuutellee anuusi si hayyamaa. Wanta kayak kan Rabbi nuno yame maali jechuudhaani karma keessi gaafadhe. La. Wanni keessa ammallee gartanii quwwaa badaniyyaa qabaachuu qaba namni sun gartee dubartii takka fuudhuu fi dubartii lama sadii fuudhuuf jara kenna akkuma gartee fuudhaa namni sheekaa tokko fuudhaa jedhee tuban dargeessatti fuudhee taan gartee miidhoo osoo hin taane akka booyaa kan dhiyoo tana viidiyoo irratti dubbatan dubbii bareedduu jechuudha. Dhiirri zamana kennaa osoo jaakettii iyyuu gartee hin qayyaratin takka hottee takka hin qabne walirratti tuula fide wahaadha haram wallahi kun zulmii ta'a jechuudha. Isii taan miidhanii isii taan gartee osoo uffata hin bitini osoo waan isin dibattu gartee waan isin dibattu hunda gartee hin qopheessini haquma isiitu osoo hin guutiniif jechuudha. Warra fidee walirratti tuulu jira wanni akkasii hin barbaachisu. Isin takka sakana qabaachuu qabdi. Waan nyaattu waan gahee silaa isin soorattu qabaachuu qabdi jechuudha. Kana hammoo osoo tana asiin miidhaa tanarra ejjetanii tana fiduun laa wanni akkasiitti miti seera nama sheekaa akkasitti karaa godhatanii gartanii waan akkasiitti daliila godhatanii iyyaalli gartee waan akkasii dalaguun tokkoon gora guddaa. Inumaat sheeki daliila bar rabbi nu eeyyame jedhee qalbii wal cabsu bar rabbi nu eeyyame akka feete taata akkasii jedhee unumaa qalbii wal cabsu yeroo ammaa.
Kana maan gaate. namni tokko dhugaadha zamana kana keessatti fitnaan baay'ateellee jira haraamni akkuma san baay'atee jira dubartiillee baay'attee jirti. Haguma fedhayyuu bultii ofii keessatti seenee jennaan gattaa'ee mari'atee bultii waliin haadha ofii tagartee jaalatee fuudhasan illee mari'atee jechuudha. Yoo gartee ka isin ka diddu taate akkuma isiniin jedhasanii yoo ammoo